Abdiin dhukaasa dhaabuu yuukireenii fi raashaa abjuutem. Samii yuukireen abiddaa waxalamuu itti fuftem. Dhuma torbee darbee yeroon abdii tokko mul'ateeram. Raashaa fi yuukireen booji'amtoota waraanaa 1,000 wal jijjiiranim. Kunis erga waraanni jalqabee jijjiirraa guddaa ta'uun abdii dhukaasa dhaabuu kennee turem. Yaa ta'u malee abdii sun garuu dafee dukkana lixem. Yoota sadi keessatti raashaan aleellaa qilleensa haga ammaatti raawwatteen beeyna isa guddam. Diroonii 900 olii fi miisaayilota 92 yuukireen irratti roobsaniirum. Aleellaan kun deebii diroonii yuukireen gadi fageenya raashaa keessatti tuula fi albuugaa keessatti raawwatteef deebii turem. Yoo xiqqaate dirooniin 800 gara samii raashaa qaxxaamuranii dhaabbilee waraanaa irratti dhukaafamaniirum. Waraanni amma daangaan qabum gama lachuu yeroo kamiyyuu caalaa cimsanii dhiibaa jirum. Sagalee haaraan Awurooppaa miisaayila malee callisa mitim. Berliin keessatti pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskii waadaa cimaa argateeram. Jarmanii yeroo dhiyootti Yuukireen miisaayila taawuriis jedhamu meeshaa waraanaa haga kiiloomeetira 500 haga 1,000 ga'uu danda'u dhiyeessuu jalqabdeem. Kaanselarri Jarmanii Friedrich Merz daangaa fageenyaa kan jirre beeksisaniirum. Jarmanii yuukireen sagantaa miisaayila fageenya dheeraa mataa ishee akka hojjettullee gargaaraa jirtim. Sochiin Jarmanii erga waraana addunyaa lammaffaa isa jalqabaatti jedhameera. Ergaan kun ifam Awurooppaan gadichi isaan jirtum. Yaa ta'u malee Mooskoo irraa bilbilli alaarmii bilbilame. Dubbii himaan Kremliin Dimitri Peskov akkas jechuun akeekkachiisaniirum. Murtoon kun carraa nagaa kamiyyuu balleessuu danda'a. Jarmaniin seenaa Hitler irraa barachuu qabdi jedheera. Kana malees Raashaan walgahii hatattamaa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka gaggeeffamuuf waamicha taasistem. Awurooppaa waraana kana hammeessite jechuunis komattem. Rakkoon addunyaa baha giddu galeessaa moo yuukireenii kan jedhu gaaffii kaaseeram. Pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron kan miila darbe giifti dura isaan irraa xiffii quufanim. Eeshiyaa irraa haasawaa taasisaniin addunyaaf iyyannoo taasisaniirum. Ergaa isaanii kana yuukireen inni isinaa jechuunim addunyaan osoo yuukireen gubattuu xiyyeeffannoo ishee gara Eeshiyaatti taasisuu hin qabdu jedhem. Ameerikaan ammallee waraana kana dhaabuuf tattaafachaa jirtim. Yeroodhaaf waraana lafoom waraana qilleensa fi galaanaa dhaabsisuuf yaalaa jirtim. Garuu Raashaan ni fudhattu moo hin fudhattu kan jedhu gaaffii mataa dhukkubsu ta'eera. Jecha UN keessatti dubbatamu duubam yaadannoo dhukaasa dhaabuu keessatti keewwata hunda duubam ibsa gaazexeessitootaaf kennamu hunda duubam ijoolleen bakka boombiin itti darbatamu keessaa bo'aa jirtim. Haadholiin caccabaa mana isaanii keessa qotum. Loltoonni dhoqqee keessa ciisanii sagalee saayiranii dhagahanii dammaqum. Ibiddi yuukireen keessatti keegamoo qofa gubamitim. Bu'uura nagaa lafarra jiru gubaa jiram. Walgahii Istaanbuulitti aanu yeroo eenyu gaaffiin tokko addunyaa kana hawwatu ta'am. Hooggantoonni dhuma irratti ibidda kana irratti bishaan dhangalaasumam haga addunyaa guutuu gubutti ilaalu kan jedhu gaaffii guddaa ta'eeram.